jaal kiyyoo halakee gaafa ilaalu waa tokkotu natti dhaga'ama waa'ee goota namni kun namni egaa kuffisaa kufaa booji'amaa booji'aa waan kana keessa darba miti qabsa Oromoo keessatti namni kun harka diinaa jira. An yeroo inni itti qabamee miidiyaa hawaasaatiin argu isa jalqabaa kana ajaa'ibsiifadhee miilla isaatti kophee inni kaa'u wayyaan uffatu garaa isaa chooqatee jiru sana arjaa dhabuu Oromoon arjaan nama kana goota kana iddoonni jirutti gootummaa isaatiin cimsee dhaabuu dadhabu arjaan Oromoo callisu kan agarsiisu suuraan sun ofiin dubbata tunaa bal'istee natti tola. Egaa yeroo keenya nan istu obboleettii keenya waan ta'eef fiiguun narra jiraata waan kun deebi'ee na amaleeffateera. Egaa Oromoon balaaleffannaa isaa afoola mootii isaan ta'an ofirraa darbachuu keessatti afaanii walitti dabarsaa ture. Akkas jedha ture bara Jaanooyi yoon akkasiin deebise mootummaa sadaffaa gargaarsa. Atarii kuffisaa lakkoofsaa wajjinii Jaanooyi kuffisaa gubboosaa wajjinii yookaan sobasaa wajjinii kan jiru afoola uummata Oromoo keessaa waa'ee Jaanoo irratti waan barreeffame hawaasa keessa illee waan funaanne kumaatama qaba iddoo kanatti carraan argachuuf malee utaalee gara dargeetti yoon isin geesse lafa jennaan kennine nama jennaan ergine humna keenyaan hin geenye wanta nuti barbaannu tasa garaan hin geenye kan jedhu waan hedduutu jira. Hamma yoomiitti mangeen akkas godhee ilmaan keenya akkas godhee ilmaan keenya ficcisiisee afoola hedduutu jiru. Kana qofa miti gaafa gara iddoo ammaatti deebitan immoo waa'ee mallasaan waa'ee wayyaaneetti wal qabatee afoola hedduutu hayyuu keenya Piroofeesar Asaffaan waa'ee seenaa afoolaa Oromoo salaalee wal qabsiisee waan dheeraa hojjetetu dubbistanii natti tola deezerteeshinii isaa sana. So kanatti jira gaa isa kan qofaa miti amma sirba isaanii keessatti yeroo afoolaan dabarfatan karaan arsii baabura fiigsisaa warra viidiyoo wayyaanee doorsisaa jedhu amma akka itti sirbi kun namoonni walitti siqanii afoola kana yeroo isaan itti dubbatan baay'eetu jiru. Egaa haala tokkummaa geerarsiisaatiin kana qofa miti Oromoon kan inni jiru guda yeroo tokkoomuu yeroo wal irratti dirmachuu walii dhufu yeroo akkasii kana gudayyaan koo korannaan itti ayyaannaa birmatee illaamutti iyyannaan jaarson koo sinaa birmatee raayyaa kootti himannaan keekuun koo naa dhaabatee abboonnootti iyyannaan billoon birmatee aayaan muxaa dhufee diinni kofoon of guutee noonnoo caaqaa gameessaa riqaa jaaree keessisaa riqaa seenaa shanan gibee annacha muree koobee yeroo ilma baaburaa eenyummaa isaatti dhiiga sooraa leeqaa laaqiin nyaatu sibuu seenaaf abbatu akkaataa itti sabni kun walii dhufee tokko ta'ee wal gargaaree wal utubee ejjennoo tokkoon waan barbaachisu irraa garagalchuudhaaf akka waliin qomanii. Egaa akkuma kana immoo roorroo himannaadhaaf jeequu malee hin bannee bakara gabaa geedoo yeroo malee dhalannee jabana bixaamtoo jedhu amma miira isaa jabana kunnuuntaan akkaataa akkasiitiin kalaqaanis waan baay'eetu jira. Waan baay'ee yeroo ammaa kana keessumattuu kumaatamaan walaloowwan kalaqamanii ba'an yoo walitti qabnee ilaallee keessaa waan miidiyaa hawaasaarraa waan shamarreen tokko barreessite hiika isaa utuu yeroo arganne irratti dubbanne akkas jedha yoon uta galaanichi jedhi namni biiftuu naqa urjii jedhamtu tokko irroobusi hin caamusi bokkeenyi baranaa hognee rooba keessaa dadhabne jaranaa hirma dhageenya sagalee mandisu ni didicha malee roobee lafa jiisu guyyaa irraatitti faawwan dukkaneessee ol jechuun dhoowwee ifa dudhoksee tiifee caamee wal sassaabee dhufa bubbisee cabbiidhaan dhufa karfafuunis kunoo keenyan manaa diige cabbii gogogaadhaan sargoon keenya dhiige garuu yoo milaataa kan galaanni guutee dhagicha fonkolchuu kosii raqaa guuree boollicha mogogsuu jedhu argitanii akkaataa itti roorroo amma bokkaatti duumessatti
dhagicha yaabbatee irra taa'etti fakkeessanii dhaloonni amma akkaataa isaaniitti asoosama keessaa sutun fuudhee yeroo argadhee kana hunda dubbadhee lakkoofsa hin qabu. Haa ta'u malee seenaa balleessitoonni akkaataa isaaniitti seenaa balleessan daqiiqaa shantu si hafee naan jedhamu. Egaa amma gara kanatti darba. Akkaataa isaaniitti barreessan kitaaba xinnoo kana qabdu laata manni kitaabaa keenya Boostonii ayyaantu badhaadhaa jedhamti isheetu fuuse iddoo biraatti kan hin arganne dhufee achitti argataa jira. Rabbi umurii dheeraa ishee falaatu. Waa'ee seenaa nama kanaa achirratti dubbisee akka ilaalchisu. Elaa gaafa nurratti kataban amma barreessitoonni keenya isa irra ture kana ofirraa kaasu. Kanaaf keessumattuu hayyoota lama xiinxala kitaaba isaanii qabadhee fudhadhee kanan as ba'eef namoota keenya dhugaa kabaja guddaa kan isaanii qabnu Profeesar Makuriyaa fi Profeesar Mahammed Hassan. Oosaan akka waliigalaatti oomisha beekumsaa isaan oomishan waan tokko lama jennee dubbanneef hin miti. Haa ta'u malee Profeesar Gulummaan Silaa Qaataa waa baay'ee irraa dubbateera waa'ee hayyoota kanaa waan ta'eef. Haa ta'u malee Profeesar Makuriyaan waan gurguddaa inni kaa'e keessaa kitaaba isaa kana kutaalee gurguddoo afurii fi boqonnaa 14tti qoodee akkaataan itti duubee yookiin haala irraa ka'e malleen kaayyoo inni itti fayyadamee xiinxala yaadnaalee adda addaa inni itti gargaarame adda addaa kutaa adda addaa keessatti keessumattuu waa'ee waaqeffannaa waa'ee seenaa wal makee akkaataa itti abashoonni waa'ee seenaa Oromoo dhabamsiisanii bakka buusanii keessumattuu mana amantaa mana qaalluu ijaarsa kaabaa yookaan kan Oromoon qabu hunda iddoodhaa kaasanii iddoo sana immoo dhaabanii lafa Oromoo akkaataa isaaniitti hiratan waan hedduu isaa walitti qabsiisee Profeesarri kun kaa'a. Haa ta'u malee keessumattuu maqaan akaakayyuu isaatii maqaa keenya kan fakkaatu seenaa balleessitoota kanaaf deebii laachaa akka jiran hayyoonni keenya waa baay'ee argitu asirraa. Egaa xiinxala isaanii miidiyaa hawaasaa biraatiin yoo keenye wanti guddaan keessumattuu akkaataa afaan kun seenaan kun dadhabaa jiru taargeetii ta'ee sistemaatii kan karaa ta'een immoo mootummaan ammaa afaan dadhabsiisaa akka jiru beeksisoolee adda addaa ragaawwan jiran hunda kanaan agarsiisuun ni danda'ama ture. Haa ta'u malee yaada mariidhaaf wal muka kaasu jedhee ani yaada. Ogbarruun Oromoo gama miidiyaalee Oromootiin xiinxaloonni kitaaba kanaan miidiyaadhaan bahee taa'uu dhabuu dhaabni yookiin dhaabbileen afaan Oromoo ilma Oromoo ilma oguu Oromoo afoola Oromoo ogbarruu Oromoo muuziqaa Oromoo xiinxaluuf to'atu ijaaramuu dhabuu keenya golli Oromoo utuu sakattaame kitaabawwan seenaa bilchina qaban kana mana keenya keessaa dhabuu keenya gama ogummaa yookiin dirree qo'annoo dirreera jirruutiin waa gumaachuu dhabuu keenya yoo xinnaate amma warreen Habashaa kana nurra keessullee teenya seenaa keenya yoo hammana hawaasaaf darbanne bor seenaa ta'e galmaa'u ta'uusaa daa'imman Oromoo manni kitaabaa Oromiyaa keessa jiru kitaabota seenaa namaa sammuu namaa balleessan qofa malee waan qulqulluu qo'annoodhaan akka dhiyaate dhaabuusaa yuunivarsiitii 30 ol biyya Itoophiyaa keessa jiru kitaabolee nu barsiisan dhabuu kun hundumtuu kan nama yaachisudha. Egaa yoo xinnaate Oromoo qawwee binneen biyya gashuun illee yoo dadhabame kitaaba gashitanii kan dhaloonni ittiin qaramu dhaloon dargaggoonni miliyoona hedduu ta'an Oromiyaa keessaa beekumsa dheebotanii kan kanaan dura irratti fe'ame isaa warra jiran jala bilisa ba'uudhaaf sammuu bilisoomsuudhaaf kitaabota binnee biyyatti yoo ergine leeguun bilisummaa caalu ta'uusaa wal wajjiisuudhaa fi galatoomaa ulfaadhaa yeroo komadeessu. Thank you, Mr. Baker. Mr. Pagano Magarza is the president and owner of NextGen IT Solutions, a family-owned IT consulting firm. He is also the founder of Ayantu.com, an independent blogger website that focuses on Oromos at home and abroad. He's also one of the founders of the Vanda Lavago Media Foundation, or Oromo Voice Radio, and is currently serving as a member of the board of directors of the foundation. Mr. Bayan Roby received his Master of Arts in Teaching from George Washington University. He currently is a high school teacher in DC and Maryland and has taught Ube since 2004. He's currently working on Project 58 with a team of Ube and Afan Oromo professionals. So we welcome Mr. Bayan and Mr. Pagano, who will be presenting on Afan Oromo via digital
Eefama gaa waraqaa kana piroojeektii kana sadii waan qabnuu fi afaan Oromoo versus digital technology kan jedhu piroojeektii kana sadii taanee katabnee daqiiqaa lama qabnu akka hirannuudha garuu ani isaan jalaa fuudhu ilaa nootii qabadallee lafa kaa'e isaanuma beeksisee isaan akka dubbatanii fi himuufi. Wanti guddaan sadii taanee waan afaan Oromoo kana waan amma teknooloojii amma akka malee fiigaa jiru kana qaqqabsiisuudhaaf jecha walitti dhufnee ji'a afurii duraa kaanee karaa miidiyaa hawaasaa kana walitti dhufnee waa hojjetaa jiru. Kan nu hojjetaa jiru immoo xiinxala wayirraa kaanee tokko afaan Oromoo mataansaa biyya kana keessatti biyya hambaa kana keessatti maal akka inni fakkaatu. Baay'ee dhaloonni Oromoo amma ka'aa jiran daa'imman Oromoo afaan dubbachuu dadhabuun isaanii namoonni gurguddaan dabalatee afaan Oromoo sirriitti katabuu dadhabuu irraa kan ka'e. Kun immoo haala salphaa ifaa ta'een haala kamiin barreessinee katabnee teknooloojii wajjin wal simsiifnee dhiyeessina kan jiru isa kana qabannee keessumattuu garee sadiirraa walitti dhufnee obbo Fiqaaduun Imbeetuu Ayyaantuu.com kan wallaalee jiru. Obbo Fiqaaduu Magarsaa egaa ogeessa ICT'ti baay'ee beekaadha wanta kana walitti nu qindeessuudhaan nama nu gargaarudha. Akkuma kana obbo Bayyanaa Roobii immoo sirna barnoota haala yoomessa biyya kanaatti ijoolleen daa'imman biyya kanaatti dhalatan kaarikulemii akkamii simatu isa akkamii ta'aaf kan jiru nama kanaan beekamuu fi dabalataan illee ogeessa herregaa fi barsiisaa barattoota umurii kanarra jiraniiti. Dabalataan immoo akka afaanitti gargaaruudhaaf kana walitti qabnee afaan Oromoo teknooloojii wajjiniin muujulii hedduudha kan nuyi amma muujulii 100 barreessuudhaaf amma muujulii 5 gahaa jirraa barreessinee katabnee gulaallee teknooloojii wajjin wal simsiisuuf kan jiru hundumtuu mana isaa taa'ee bifa salphaa ta'een Ameerikaa qofatu hin taane guutuu addunyaarra akkaataa inni itti barachuu danda'u. Kanaaf immoo namoota baay'ees immoo akka afeerru waan baay'ee pamphleetii adda addaallee sitti duraabsuuf jirraa. Egaa kanatti aansee obbo Bayyanaa Roobiin as simadha sa'aatii matukaa fiiguudhaaf. Beekan immoo yoo kana arganii namoota walitti dhufee nama ani Fiqaaduu dubbachaa jirruu fi waa'ee kophee kana hojjechuu biyya beekanis nama beekuutu walitti dhufee yeroo baay'ee onlaayinii wal argaa turre aarraa fiizikaalii wal agarra tureefaa waggaa afurii hojjechaa turre garuu aarra wal agarra. Bayanaadhaan kan akkas hojjechaa turre. Jechuun maaliif teknooloojiin nu gargaaree jechuu xiyyaafanii. Okay, so technology nu gargaaree. The question is this. Technology kanatti baanee afaan Oromoo kana addunyaa kana barsiisuu hin dandeenyaa jedhe. Ani mana high school barsiisaa jira. Really koorsonni baay'een jiru ani ministeera nan godhu garuu ijoolleen ani barsiisu online baraa jiru. Amma isuma extendii godhuudha jechaadha. Isuma extendii godhuudha garuu customaizii goona ijoollee keenyatti. Ijoollee keenya jechuun akkuma kastaamarii keenyatti jechuudha. Akkuma kastaamarii keenyatti.
እና ከናፊ አማማሊ ሰክሽን ካርድ ፈደነ ነው an opportunity digiru afaan oromoo kana digitalize godhuudhaaf afaan oromoo kana digitalize godhuudhaaf inna globally barsiisuu danda'uudhaaf opportunity jiru maali an jedhudha ture inna isarratti kaanani itti fufasaayini illee hin argamne so opportunity afaan oromoo akka demand isa baay'ee barbaadamaa jira baay'ee dabalaa jira maaliif dabalee maaltu demand afaan oromoo akka dabalu godhee an jedhu tokko hundeettisanii mana biyya keessa deemaa jiru oromoo protestiin kuni baay'ee profile naadeen immoo naadeen isa lamaffaattis ammas deemu. All right, opportunity to naadeen opportunity. Garuu waan nuna ayyee exactly opportunity thank you. Exactly. So Oromoo protesting kuni baay'ee guddataniidha. Then next maalifi waa'ee waan Oromoo akka jaallatamee differently ta'uun akka irra jiru isa agarsiisanii እና itti cichan immoo wanta gaafatasanii itti cichan jechuu nu barsiisanii jechaadha. Hin wareegaman ijoolleen kun hin wareegaman wanta barbaadan sanii hojiirra oolchuudhaa fi wareegama barbaachisu kennaa jiru. እና by doing that wanno argatanii credibility argatanii support argatanii ijoolleen sun uummanni Oromoo akka isaan gargaaru Oromoo dhugaa miti hunduyyuu namni dhugaadhaan dhaabbate hunduyyuu akka ijoollee kana wajjin dhaabbate maaliif dhugaadhaan dhaabbatanii innaa